namni tokko gara fayyinaatti, gara jireenyaatti, gara mootummaa waaqayyootti dhufuudhaaf maal jedhee amanuu qaba jechaadha. Hundee gisee tokko hundeeffameen alaa namni kamiyyuu hundee ambiraa hundeessuu hin danda'u. Hundeen sunis Iyyasuus Kiristoosidha. Amantaa hunda keessaa manni kiristaanaa kan beektu yookaan immoo waaqayyo dura kan nama geessisuu danda'u amantaa tokkodha. Olmaa kee gaafasii isi koon dagatoo. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Maatii Waaqayyoon kan isin jaalatu isinis Waaqayyo kan jaalattan. Maqaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin akkam jirtu, akkam turtanii, akkam yoo nageessanii. Amiin. Maqaan uumaa keenya Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos bara hanga baraatti kan galatoomii fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Haati keenya Durbee Maariyaam sababa fayyinaa keenya kan taate ilma fayyinaa uumaa geessikoon haati keenya Durbee Maariyaamii sababa fayyinaa keenya kan taate kennaa fannoo jalaa maqaan ishee kan ulfaatee fi kan galatoomee haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni, qulqulloonni abbootiin haadholiin kennaa Waaqayyoo irraa argataniin akkuma kabaja isaaniitti galanni ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo kana dura torbee darbe keessa waa'ee amantaa kaasneetoo dubbachaa yookaan immoo haasa'aa turre, waliin barachaa turre. Har'a immoo kutaa itti aanu waa'ee amantaa kutaa itti aanee jiru wajjin ilaalaa deemna jechaadha. Kutaa kana keessatti immoo walumaa galatti waa'ee amantaan ibsama isaa fi amala isaa wajjiniin waliin ilaalaa deemnaa. Waaqayyo uumaan keenya hunda keenya nu gargaaru turtii gaariin isiniin jedha. Egaa yeroo darbe waa'ee amantaa ilaalaa turre. Har'a immoo amantaan akkamitti ibsama waggaa jennu amantaan inni tokkoffaa irratti kan ilaallu amantaan masarata yookaan immoo hundeedha. Maatii Waaqayyoo amantaan hundeedha waggaa jennu amantaan ka'umsa gaarummaa yookaan immoo ka'umsa hojjaa gaariiti yookaan immoo amantaan ka'umsa yookaan immoo hundee fayyinaati. Maatii Waaqayyoo egaa namni tokko mootummaa Waaqayyootitti galuudhaaf kan isa barbaachisu inni duraa fi inni jalqabaan amantaadha. Namni tokko fayyinaaf kan isa barbaachisu yookaan immoo fayyuudhaaf kan isa barbaachisu keessaa inni tokkoffaanii fi inni jalqabaa amantaadha. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf, fayyuudhaaf akkasumas immoo Waaqayyo wajjin illee warra argachuudhaaf kan isa barbaachisu maalidha jechaadha? Amantaadha. Amantaan hundeedha waggaa jedhamu hundummaa isaa kan dhageenyu yookaan immoo kan baranne eenyurraa? Waaqa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Filiphos Qisaariyaa iddoo jedhamtutti waa'ee isaa namoonni eenyu jedhanii akka isa waaman hawaariyoota isaa gaafatee yookaan immoo duukaa buutota ergamtoota isaa gaafatee ture. Yeroo kana duukaa buutonni isaa maal jedhaniitoo deebisaniifii jiru? Kooni tokko Eeliyaasii kan siin jedhu jira, Ermiyaasii kan siin jedhu jira, Yohannis isa cuuphaadhaa kan siin jedhanii si waaman jiru. Isaan kana keessas ta'uu baatullee raajota keessaa tokkodha jedhanii si waamu namoonni akkanatti si hubatanii jedhaniin. Ishii namoonni waa'ee kiyya akkanatti hubatanii siin immoo eenyu naan jettu jedheetoo gaaffii kaaseef qulqullichi Phexros deebise irratti ati ilma Waaqayyoo isa jiraatatii jedheetoo deebiseefii ture. Ilma Waaqayyo isa jiraataa. Deebii kana irratti yaa'ee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedheeni? Phexros isa kana foonii fi dhiigni siif hin ibsine abbaan koo isa samiirra jiru malee. Kanaafuyyuu ati masarataa yookaan immoo ati hundeedha. Hundummaa keetirratti mana kiristaanaa koo nan ijaaraa, balballi Si'oolillee ishee hin danda'u jedheetoo qulqullicha Phexrosiif waadaa galeefii jira. Maatiyoos boqonnaa 16:17 irratti yaada kana hin argannaa jechaadha. Amantaan qulqullichi Phexros yookaan immoo waa'ee Waaqa waa'ee Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dubbiin inni yookaan immoo amantaan inni amanaa ture qulqulluu Phexros amantaan isaa suni hundee ta'ee jira jechaadha. Hundee ta'ee jira. Egaa qulqulluun Phexros hundeedha waggaa jedhamu qulqulluu Phexros amantaa kan uume amantaa kan jalqabe jechaa miti. Garuu dubbiin inni dubbate sun ati ilma Waaqayyo jiraatadhaa jedheetoo dubbiin dubbate kuni hundeedha.
nama kamiifiyyuu jechaadha. Namni tokko gara fayyinaatti, gara jireenyaatti, gara mootummaa Waaqayyootti dhufuudhaaf maal jedhee amanuu qaba jechaadha? Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu jedheetu yookaan immoo Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu jedheetu amanuu qaba. Qaama sadan sana keessaa eenyu jettanii na amantuu jedheetu deebii gaaffii gaafatiif dubbii yookaan immoo deebii maaliif argate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hawaariyaatota irraa? Ati Waaqayyoo yookaan immoo Ilma Waaqayyoo isa jiraatatii jedheetu deebii deebiseefii jira jechaadha. Kanaafiyyuu amantaan masarata hoggaa jennu masaratinni isaa immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uusaa sirriitti hubanna. Qulqullichi Phaawulos yaada kanarratti yaada cimsuu yookaan immoo dubbii cimsuu nuuf kaa'ee jira. Qorontos 1:3 hanga 12 hoggaa dubbistan hin argattu. Masarata gizee tokko yookaan immoo hundee gizee tokko hundeeffameen ala namni kamiyyuu hundee ambiraa hundeessuu hin danda'u. Hundeen sunis Yesuus Kiristoosidha jedha. Hundeen sun eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Kanaafiyyuu amantaan hundeedha hoggaa jennu amantaan sun eenyudha jechaadha? Yesuus Kiristoosi. Yesuus Kiristoos hundee waa hundaati jechaadha. Hundee waa hundaati. Waaqayyootti amanuuf illee iccitii mana kiristaanaa keessatti jiran akkuma jiranitti raawwachuudhaaf illee amantaan maalidha jechaadha maatii Waaqayyo? Hundee yookaan immoo masarata jechaadha. Amantaa malee ilmi namaa cuuphaa hin cuuphamu, qurbaana hin fudhatu, iccitii mana kiristaanaa keessatti raawwatan akkuma jirutti raawwachuu hin danda'u. Waaqallee waaqeffachuu hin danda'u. Waaqeffannaadhaaf yookaan immoo ilmi namaa Waaqayyo akka waaqeffatuuf masarata yookaan immoo jalqaba kan ta'u amantaa isaati jechaadha. Kanaaf namni amantaa qabu tokko amantaa isaatiin maal godha jechaadha? Gara Waaqayyootitti ga'a jechaadha. Gara Waaqayyootitti ga'a. Innaa asirratti namni tokko kan hundaa'u yookaan immoo masarata kan godhatu maalirraayii jenneetu yoo hubanne yookaan immoo yoo gaafanne namni tokko masarata kan godhatu jecha Waaqayyootirraa yookaan immoo hundee kan hundeeffatu yookaan immoo kan amanu jecha Waaqayyootiin. Jecha koo dhaga'ee namni raawwatu inni mana isaa mana dhagaacha jabaarratti hojjeteedha nuun jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos 7:24 irratti namni jecha koo dhaga'ee hojjetu masarata yookaan immoo hundee isaa dhagaacha jabaarratti nama hojjeteedha mana isaa jechaadha. Mana isaa akkuma kana qulqullichi Phaawulos ergaa Roomii 11:17 irratti maal jedheetu nu barreessee jira? Amantaan dhaga'uurraayi jedhe. Amantaan maalirraayi? Dhaga'uurraayi. Dhaga'uun immoo jecha Waaqayyootiini jedhe. Kanaafiyyuu hubadha. Amantaan dhaga'uu erga ta'e dhaga'uun immoo jecha Waaqayyo erga ta'e jecha Waaqayyoo kana dhageenyeti jechaadha. Gara amantaatitti kan dhufnu. Gara amantaatitti kan dhufnu Waaqayyoon jiraachuusaa kan beekuu dandeenyu sagalee Waaqayyoo kan immoo dubbii Waaqayyo dhaga'uurraa ni jechaadha. Kanaafiyyuu namni tokko waa'ee amantaa yookaan immoo barumsa amantaa kana waggaa barachaa deemu hundee isaa jabeeffachaa deema jechaadha. Akkuma masaranni yoggaa simintoodhaa fi ashawaadhaan akkasumas immoo dhagaachaan bukeeffamee masarata jabaa akka qabaatu akkuma taasifamu sana jechaadha. Manni masarata yookaan immoo hundee jabaa hin qabne salphumatti maali ta'uu danda'a? Diigamuu danda'a yookaan immoo salphumatti barbadaa'uu, salphumatti kufuu danda'a jechaadha. Namni akkuma kana masarata jabaa yookaan immoo amantaa jabaa, amantaa cimaa hin qabaanne taanaan Waaqayyo irratti kan shakku yookaan immoo Waaqayyo jiraachuu isaa kan shakku yoo ta'e maal ta'a jechaadha? Salphumatti kufaatiidhaaf saaxila ba'uu danda'a jechaadha. Waaqayyo irraa fagaatee deemuudhaaf yookaan immoo Waaqayyo ganuudhaaf, Waaqayyo ganee deemuudhaaf salphumatti maal kan ta'edha? Saaxila kan ba'edha. Namni amantaa jabaa hin qabne maatii Waaqayyo. Kanaafiyyuu amantaan jabaan nu barbaachisa. Qulqullichi Yohaannis Afoorq kan jedhamu waa'ee amantaa waggaa nu barsiisu maal nuun jedha? አሚነሳ መሰረት ይእቲ ወካለ አነሰ ህንጻ ወንድቅ አመንታን መሰረታ ወከኒሞ አመንታን ሁንዲዳ ኮኒሞ ማሊዳ ነው እንጀዳ ደላፊ ጣራዳ ወከኒሞ ግርግዳፊ ጣራዳ ነው እንጀዳ ከናፍዩ አመንታን መሰረተ ጀኔተው ኦጋ ካኑ አመንታን ወንተ ሁንዳፍዩ ጀልቀባ ወከኒሞ ጀልቀባ ዋኑ እንዳቲ ጀቻለ ጀልቀባ ዋኑ እንዳቲ ጀቹ ማልጀቹ ኬኛ ዋቀዩ ዋቀፈቹ ደፍ amantaa keenya irratti heerota jiran eeguudhaaf
waaqayyoodhaaf abboomamuudhaaf iccitii mana kiristaanaa keessatti raawwatan akkuma jiranitti raawwachuudhaaf amantaan maalidha jechaadha? Kun masarataa jechaadha. Amantaan masarata erga jenne gara amantaa kanaatitti seennitoo seerota kana akka raawwannu kan nu taasisu yookaan immoo balbala kan nuuf ta'u immoo maalidha jechaadha? Karaa cuuphaatiini jechaadha. Cuuphaan immoo balbala iccitiiwwan hundaatii jechaadha. Namni amanee hin cuuphamne tokko gara maalii ga'uu hin danda'u? Gara iccitiilee waaqayyoo yookaan immoo iccitiilee mana kiristaanaa keessa ga'uu hin danda'u. Namni amanee fi namni cuuphame fayyina hin argata. Namni namanni garuu fayyina hin argatu jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti. Kanaafiyyuu amantaan dirqama nu barbaachisaa jechaadha. Immoo hundee keenya ta'uusaa sirriitti hubachuu qabna. Egaa amantaan waaqayyoo addunyaa kana uumee fi addunyaa uumee kana kan sooru, kan gaggeessu, kan jiraachisu waaqayyo tokko jiraachuu isaa amanuu fi wanta amanni sana immoo maal gochuudha? Ragaa ba'uutu nurraa eegama. Waa'ee amantaa keenya ragaa ba'uudhaaf wanta beekuu, ilaaluu fi hubachuu qabnutu jira. Maal beekuu qabnaa? Maal ilaaluu qabnaa? Maal hubachuu qabnaa? Inni tokkoffaa irratti kan ilaaluu qabnu waaqayyoodha. Waaqayyo akkamitti ilaaluu dandeenya? Silsilaa wanta amantaa keessatti waaqayyoon hin mul'atu jennee jirra waggaa jennu ama fakkeenyaaf qulqulloonni hawaariyaatonni akkuma qulqullichi abbaa Hiriyaaqos qiddaasee maaramii irratti isa wajjiniin nyaannee dhugnee harka keenyanis tuqnee jedheetu akkuma dubbate abbaa Hiriyaaqos bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jiraate hin turre. Jiraachaa hin turre jechaadha. Garuu ija hawaariyotaa ija isaa godhatee harka hawaariyotaa harka isaa godhatee isa wajjiniin ta'anii isa wajjiniin jiraatanii too isa arganii isa tuqanii too isarraa akkuma baratan sanatti nutillee barumsa isaanii sana kan fudhannee akka isaaniitti ija isaaniitiin agarree harka isaaniitiin isa tuqnee afaan isaaniitiin isa dubbisnee jenneetu maal gochuu qabna jechaadha? Amanuu qabnaa jechaadha. Isa kana amanuu qabna. Sababni isaa ija hawaariyotaa ija keenya godhanneetu waaqayyo agarre jenneetu hin dubbanna. Sababni isaa fooniin addunyaa kanarratti dhufeetu waa'ee waaqummaa isaa kan nu barsiise isadha waan ta'eef isa kana sirriitti hubachuu qabna. Beekuu qabna. Kanan siniin jedhu immoo maalidha inni? Barumsa hawaariyotaa irraa amantaa dhugaa dhufaa yookaan immoo daddarbiidhaan dhufaatu bara keenya geesse amantaa keenya addaan baafannee beekuu qabna. Waa'ee waaqayyo isa dhugaa yookaan immoo madda dhugaa burqaa dhugaatirraa burqeetoo kan nu bira ga'e san burqaa safara keessatti burqee osoo hin taane yookaan immoo burqaa namarraa burqeen osoo hin taane yookaan immoo yaada namarraa dhufeen osoo hin taane yaada dhugaa waaqayyo irraa maddi sana maal gochuudha jechaadha? Isa sana beekuu fi hubachuu qabnaa jechaadha. Hundeedha kan jenne isa kana. Amantaan keenya hundee jalqabaati. Hundee jalqabaatiin ala namni kamiyyuu hundee ambiraa hundeessuu hin danda'u. Hundee jalqabaa sana isa keessaa madde sanaan yookaan immoo barumsa darbee dhufe sana amannee beeknee fudhachuu qabna malee barumsa gidduu keessatti namoonni jalqabaniin gowwoomfanneetoo deemuu akka hin qabne amantaan sirriitti nu hubachiisaa jechaadha. Waa'ee amantaa keessatti of eeggannoo guddaa qabnu godhachuu qabna. Sababni isaa bara kana keessa qorannoon taasifamee qorannoo adda addaatu jira. Qorannoo kana keessatti immoo amantaa gara 33 kan jedhu jira, gara 40 kan jedhu jira, gara 46 kan jedhu jira. Egaa qorannoo adda addaatu godhamee qorannoo kana keessatti amantaan kun hundi jira. Garuu amantaan kun hunda keessa manni kiristaanaa kan beektu yookaan immoo waaqayyo dura kan nama geessisuu danda'u amantaa tokkodha kan jalqaba ture yookaan immoo maddi isaa waaqayyo kan ta'e jechaadha. Amantaa isaan ala amantaa nan biraa gara waaqayyo nama geessuu fi gara fayyinaa nu geessuu hin danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu fayyina kan barbaannu hoo taane jalqaba irratti ilaaluudha. Eenyu? Waaqayyo ilaaluu. Ija hawaariyotaa ija keenya afintana godhanneetoo jechaadha. Harka hawaariyotaa harka keenya godhanneetoo waaqayyo maal gochuudha jechaadha? Ilaaluu fi tuquu qabnaa jechaadha. Inni ittaan immoo beekuudha isiniin jedheen jedha. Beekuu hoggaajiin waa'ee waaqaa waa'ee amantaa beekuudha. Gadi fageenyaan jechaadha. Amantaa kamtu na fayyisuu danda'a kan jedhu. Amantaan Ortodoksii jireenya kan namaaf kennitu waaqayyo irraa kan argamte ta'uu ishee sirriitti hubachuu qabna. Sirriitti hubachuu qabna.
immoo hubachuudha. Barumsa mana kiristaanaa keessa jiru hubannoon isaa yookaan immoo hubannoon nuti qabnu hubannoo bara hawaaretotaa jirurraa addaa miti tokkodha. Kanaafiyyuu hubannoo dhuunfatiin amantaa keenya maal gochuu hin dandeenyu beekuu yookaan immoo hubachuu hin dandeenyu. Sababni isaa manni kiristaanaa gamtaadhaan kan jirtu malee dhuunfaadhaan kan jiraattu waan hin taaneef. Amantaan keenya gamtaadhaan kan jiraatudha waggaa jennu Waaqayyoon amantaa dhaloota namaatiif yookaan immoo ilma namaatiif hundaaf gizee tokko waggaa kennu hubannoo isarraa argamu sanaan akka jiraatudha. Qulqulloonni hawaariyaatonni barumsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisu waggaa itti ulfaatu itti siiqaniitoo akka dubbii isaa yookaan immoo barumsa inni barsiisu sana maal jedheeni irshoo farisaanotaa fi saduqaayonotaa irraa of eeggadhaa waggaa jedhee barsiisu dhagaaniitoo irshoo jedheetoo kan dubbatiin bar wanta nyaatamu waan hin qabneef waan qabannee hin dhufneefi jedhanii akka foonii isaanii akka yaada isaaniitti hiikuu barbaadan. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee maal jedheen hubannoo isaanii waggaa sirreessuuf maal jedheeti sirreesseef barumsa saduqaayonotaa fi bartee saduqaayonotaa fi farisaanotaa irraa of eeggadhaadhaa jedheen. Hubattanii hubannoo jechuun barumsi Waaqayyo yookaan immoo Kiristoos barumsi barsiise suni barumsa hiikaa qabuu fi hiikan isaa immoo kan isarraa fi kan qulqulloota hawaaretotarraa argame. Hubannoon suni hubannoo dhugaa ta'uu qaba. Wanta isaaniif hin galle hawaariyatonni nuuf hiikii nu hubachiisii jechaa gaafachaa turan. Arras namoonni kitaaba qulqulluu ofii isaaniitii akkanatti gaggaragarchanii humtan beekanii bakka ani ofii kiyya akka nu badheettan jiraadhaa osoo hin taane akka manni kiristaanaa Waaqayyo irraa argattee hubachaa dhufteettan jiraadhaa fi akkasittan hubadhaadha. Akkasitti hubachuu qabna mana amantaa keenya jechaadha. Akkasitti hubachuu qabna malee amma ani fakkeenyaaf kophaa kiyya ka'eetoo hubannoo mataa kiyya uummadhee amantaan akkana jedheetoo oonan ka'e daandii dhugaatirraa maalan ta'a jechaadha nan fagaadha. Namoonni baay'ee amantaarraa daandii dhugaarraa kan fagaatanii kan kufan maaliirraa kan ka'edha. Hubannoo mataa isaanii uummachuu isaaniitirraan kan ka'edha. Namoonni immoo wanta kana osoo hin qoratiin hubannoo namaatiin sim jedhaniitoo akka dolaatitti yookaan immoo akka galootitti sim jedhanii kan yaa'an dubbii namaa yookaan immoo yaada namaatiin kan deeman jiru. Garuu amantaan yaada namaa osoo hin taane yaada Waaqayyooti waan ta'eef hubannoo yaada Waaqayyoo sana sirriitti hubachuudhaan gara fuulduraatti deemuun nu barbaachisaa jechaadha. Kanaafiyyuu amantaa keessatti wantoota sadan kana sirriitti xiyyeeffannaa itti kennineetoo hubachuu qabna jechaadha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanta beeknu hin dubbannaa wanta argines immoo ragaa baanaa jedhee jira. Kanaafiyyuu qulqulloonni hawaariyatonni wanta argan fi wanta dhagaan ragaa nuuf ba'anii jiru yookaan immoo nuuf dabarsanii jiru. Nu immoo isin sirrii miti kana sirreessuu qabdu akkun immoo akkanaa miti jenneetoo maal gochuun qabnu jechaadha. Barumsa addaa yookaan immoo hubannoo addaa fiduu hin qabnu jechaadha. Kanaafiyyuu laalaa amantaan keessattuu amantaan kiristaanaa yaada miirri keenya akka nu oofeetti deemneetoo kan hubannuu fi kan hordofnu osoo hin taane dhugaadhaan lapheerraa miira maddeeni malee miira fooniitiin zim jennee lafaa kaaneetoo kan hordofnuu fi kan hubannu miti jechaadha amantaan kiristaanaa. Namni tokko amantaa kiristaanaa zim jedhee yaada miira isaatiin yookaan immoo yaada foon isaa zim jedheetu hordofuu barbaada. Garuu yaada foonii yookaan immoo yaada laphee fooniitiin osoo hin taane yaada hafuura qulqulluutiin mana kiristaanaa yookaan immoo amantaa kiristaanaa keenya hordofuu qabna malee akkasumatti caljenneetu kan oofamnu ta'uu hin qabnu jechaadha. Kanaafiyyuu amantaan yaada miira fooniitiin osoo hin taane kan hordofuu qabnu hafuura fi ogummaadhaan kan maal gochuu qabnudha jechaadha. Kan hordofuu qabnudha jechaadha. Kanaaf amantaan hundeedhaa erga jennee amantaa kana amanamuu fi ragaa ba'uu amantaa. Kana jechuun maal jechuudha? Amanuu jechuun beekuu jechaadha. Waaqayyo guutumaa guututti beekuu hin dandeenyu. Garuu amma ofii isaa nuuf ibsee Waaqayyo maal gochuudha? Beekuudha. Amanamuu jechuun immoo jaalachuu jechuudha Waaqayyo. Waaqayyo akkuma Maatiyos
boqonnaa 22 irratti yaada kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan laphee kee guutuudhaan maal godhi jaaladhu akkuma jedhame waaqayyo jaalachuudha amanamuu jechuun namni na jaalatu hoo jiraate ajaja koo haa eegu kan jedhe isa kana jechaadha maatii waaqayyo. Inni ambiraa immoo maalidha inni ragaa ba'uudha. Ragaa ba'uun immoo tajaajiluudha maatii waaqayyo. Waaqayyo tajaajilu jechuun maatii waaqayyo addunyaa kanarratti barumsi waaqayyo kan immoo waa'ee waaqayyo bakka hin beekamnetti akka beekamu gochuudha. Namoonni waaqayyo ilaaluu hin dandeenye akka waaqayyo ilaaluu danda'an gochuudha. Kunis immoo tajaajila keessatti bal'inaan kan ilaallu namni nyaata isaatiin, deemsa isaatiin, yaada isaatiin, gocha isaatiin, raawwii isaatiin bakka jiraatutti hunda waa'ee waaqayyo lallabuu hin danda'a isaadha. Uffata isaatiin, deemsa isaatiin, ilaalcha isaatiin illee jechaadha. Namni amma fakkeenyaaf ilaalchi keenya ilaalcha xuraa'aa hoo ta'e ilaalcha xuraa'aadhaan waaqayyoon maalii gochuu hin danda'amu? Mul'achuu hin danda'amu. Arguu hin dandeenyu jechaadha waaqayyo ilaalcha xuraa'aa keessatti. Kanaafuyyuu waa'ee waaqayyo haala kanaan waa'ee amantaa haala kanaan ragaa ba'uu qabna. Amanuu waggaa jennu beekuudha. Amanamuu waggaa jennu jaalachuudha. Akkasumas immoo ragaa ba'uu jechuun waaqayyo tajaajilu jechuudha. Ragaa kan baanu isa tajaajiluudhaani waan ta'eef. Dirqama tajaajiluu waggaa jedhamu dirqama waltajjii mana kiristaanaatti irratti baanee faarfachuudhaan yookaan immoo lallabuudhaan qofaa miti. Bakka argannetti namoota gara daandii waaqayyootti fiduu wanta danda'u hunda raawwachuudha jechaadha. Egaa beekumsa amantaa keessatti waa'ee waaqaa beekuu jechuun waaqayyo uumuu isaa fi balleessuu isaa, sooromsuu isaa fi hiyyoomsuu isaa, fayyisuu isaa fi dhukkubsuu isaa, arjummaa isaa fi dheekkamsa isaa, akkasumas immoo gara laafeenya isaa fi murtee isaa maal gochuudha jechaadha beekuudha. Akkuma qulqulluttiin Haannaan Saamu'eel 1ffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti እግዚአብሔር ይቀተል ወያህዮ ወያወርድ ውስተ ሲኦል ወያበጽእ jetteetu dubbattee jirti. Maal jechuudha? Waaqayyoon hin ajjeesaa, hin fayyisaa, gara si'oolittis sin gataa, si'ool keessas sin baasaa jetteetu dubbattee jirti. Waaqayyo beekuu jechuun haala kanaan namoonni tokko tokko waa'ee waaqa waggaa dubbatan yookaan immoo waggaa hubatan waggaa kana manan akkamitti bakka waaqayyo waaqa dheekkamsa hin qabne waaqa dhiifamaa qofa godhaniitu hin yaadu. Garuu waa'ee waaqayyo waaqayyoon abbaa dhiifamaati. Abbaa dhiifamaa akkuma ta'e isaan immoo abbaa dheekkamsaatis hin dheekkama waaqayyoon. Hin dheekkama waggaa jennu akkamitti bara Noo keessa ummata turan akkamitti akka isaan balleesse hubadha. Ummata biyya Sodom, Sibaayoon, Adaamaa kan jedhaman akkatti balleesse hubadha. Abiddaan akkamitti akka isaan balleesse. Akkasumas immoo waaqayyo ummata Nanawee balleessuudhaaf jedheetoo gaabbii galuu isaatiin akkamitti dhiifama akka godheef immoo isa kanas hubachuu qabna jechaadha. Amantaa keessatti beekumsi waa'ee waaqaa qabnu akkana ta'uu qaba. Amantaa keenya keessatti waggaa jiraannu amantaan dirqamaan kan hordofnu osoo hin taane jaalalaan taane kan hordofnudha. Waaqayyo nama kamiyyuu dirqamsiisee akka namni isa hordofuuf isa hin uumne. Akka amantaa tokko tokko dirqama waaqayyo waaqeffanne taanan ajjeefamuu qaba, baduu qaba jedhaniitu akka namoota amananitti manni kiristaanaa keenya hin amantu. Namni kamiyyuu amanee beekee hubatee akka waaqayyo duukaa bu'uu barbaaddi malee dirqamaan amantaa kana hordofuu qabdaa jetteetu nama hin dirqisiistu. Sababni isaa amantaa kana kan dhaabee waaqa ilma namaatiif bilisa kenne waan ta'eef jechaadha. Waaqayyo erga bilisa nuuf kenne immoo wanta barbaannetti akka amannu waaqayyo maal nu taasisee jira? Bilisa nuuf kennee jira. Akkuma Mitsaafa Siraak irratti waaqayyoon abiddaa fi bishaan si fuuldura kaa'een jira. Gara barbaaddeetti harka kee kaa'ee. Waaqayyoon jireenya fi du'a si fuuldura kaa'ee jira. Ati kan filattee Sillaaseen yookaan immoo waaqayyoon siif kennuu jedha. Kanaafiyyuu namni akka filannoo isaatiitti akka inni barbaadetti maal gochuu danda'a jechaadha? Wanta barbaade filachuu hin danda'a jechaadha. Wanta barbaade. Amantaa kanas yoo beekee, yoo itti amanee, yoo hubatee too keessa jiraate baay'ee shaggaadha. Fayyina ittiin argata. Amanee yoo keessa jiraate. Inni amanni amantaa sirrii miti yoo jedhe immoo dhiisee bahuudhaaf immoo maal gochuu qaba jechaadha? Bilisummaa qaba.